Ajjecha hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei magaalaa guddoo Iraan keessatti raawwatame ilaalchise mormiin guddaan magaalaa Iraan keessatti dho'ee jiraachuu yoo gabaafamu gama biraatiin ammoo Iraan eega gadda guyyaa 40 labsaniin booda hooggantoota jalaa dhuman haarawa hooggantoota biraa bakka buusuun waraana haaraaf qophaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina odeeffannoo lola Iraan Israa'el fi Ameerikaa ilaalchise odeeffannoo qopheeffannee qabna hanga dhumaatti hordofaa nafeerrateenya. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kanneen amma isinitti himne ijoo hangafoota oduu guyyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himna. Miidiyaaleen mootummaa Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatteen hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamuu isaanii kan mirkaneessan yoo ta'u, kana hordofuudhaan lammiileen Iraan kumaatamaan lakkaaman guyyaa irraa daandii Teheraan irratti bahuudhaan mormii dhageessisuun gaddatti dhaga'ame ibsachaa jiraachuun mul'ate. Mootummaan Iraan ajjechaa fi haleellaa tana booda ibsa sodaachisaa baaseen qaamni ajjechaa hoogganaa warraaqsa Islaamaa odoo hin adabamin hin hafu jechuudhaan Press TV'n mootummaa Iraan gabaasee jiraachuun mul'ate. Gama biraatiin namoonni hedduun Teheraan keessatti walitti qabamanii dhaadannoo farra Ameerikaa fi farra Israa'el dhageessisuu fi suuraa hoogganaa du'ee kana qabatanii gaddatti dhaga'ame ibsachaa Iraan of tuultotaaf harka hin kennitu dhaadannoo jiru dhageessisuun mul'ate. Kanaan dura aangawoonni Iraan guutuu biyyattiitti yoo xiqqaate namoonni 200 fi takka ajjeefamuu ibsameeti jira. Ajjechaan hooggantoota Iraan amma lammiilee Iraan takkuu takka if duuba hin deebisu jechuudhaan haleellaan ammaatuun kan raawwatame mana barumsa shamarranii Shaajar Taayibaa kan kibba Iraan magaalaa Minaab keessatti argamu irratti yoo ta'u, barattoonni 180 ajjeefamu waldaan ji'a diimaa Iraan beeksisee jira. Waa'een ajjeefamuu hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei miidiyaalee addunyaa hedduu kan burjaajeesse yoo ta'u, egaa miidiyaaleen mootummaa Iraan hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti wal duraa duubaan raawwataniin ajjeefamuu isaanii ibsaniin booda haleellaa kanaan ilmi Ali Khamenei abbaa warraa intala isaa gurbaan soddaa Ali Khamenei fi ilmi isaanii ajjeefamuu mirkanaa'e. Haleellaa sanbata dabre kibba Iraan keessatti mana barumsaa tokko irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 180 kan ajjeefaman hoggaa ta'u, lakkoofsi hooggantoota kutaa waraanaa sa'aatii 24 keessatti yoo xiqqaate hooggantoonni Iraan 200 takka gahuun ibsameet jira. Iraanis haleellaa haloo bahuu baajiddu galeessatti kan raawwatte hoggaa ta'u, haleellaa haloo bahuu Iraan raawwatte tun biyyoota baajiddu galeessaa hedduu keessatti buufata waraanaa Israa'el fi Ameerikaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsame. Haleellaa haloo bahuu baajiddu galeessaa tanaan Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Jordan, Saudi Arabiyaa fi Iraaq dabalatee buufataalee waraanaa Ameerikaa ibiddaan balbalchuudhaan biyyoota baajiddu galeessaa hedduu rifaasisee jira. Haa ta'uutii malee ammoo Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el tanaan hooggantoota olaanoo biyyattii kan dhabde yoo ta'u, hoogganaa olaanoo fi ministeera ittisaa Iraan walgahii mana marii ittisaa biyyaalessaa irratti haleellaa qilleensaatiin ajjeefamuu isaa miidiyaaleen mootummaa Iraan mirkaneessanii jiru. Haleellaa tanaan Iraan hooggantoota waraanaa ciccimoo kan dhabde hoggaa ta'u, haaluma kanaan Jeneraal Abdurrahim Musaavi hoogganaa raayyaa ittisa biyya Iraan, Jeneraal Aziz Nasraddii ministeera ittisaa Iraan, Ali Shamkhani barreessaa mana marii ittisaa biyyaa fi gorsaa olaanaa nageenya biyyaalessaa kan ajjeefaman hoggaa ta'u, haleellaan tun kan raawwatame walgahii hatattama mana marii nageenyaa fi ittisa biyyaalessaa olaanaa Iraan bakka walitti qabamanii jiranitti ajjeefamuun ibsameet jira. Haleellaan tun kan raawwatame erga hoogganaan olaanaa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei duunii sana mirkanaa'een booda sa'aatii muraasa booda hoggaa ta'u, ajjechaan qondaaltota waraanaa olaanoo kanaan hundeeffama waraanaa Iraan keessatti qaawwa guddaa uumuun wallabdee naannoo daran cimsa jaamee ibsameet jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa kanneen haleellaan tun Ameerikaa fi Israa'eliin kan raawwatame ta'uu ibsuudhaan uummanni Iraan carraa argatetti fayyadamee biyya isaa bilisoomsuu akka danda'u abdiin qabaa jechuun ibse. Kaabineen Iraan ibsa kanneen ammoo haleellaan tun yakka guddaa waan ta'eef odoo hin kafalamin hin hafu jechuudhaan ibseet jira. Horeen eegdota warraaqsa biyyattii buufata waraanaa Ameerikaa fi Israa'el irratti deebii cimaa akka kennu akeekkachiiseet jira. Guyyaan isaa sanbata gaafa gurraandhala 28 bara 2026 barii ganamaa Israa'el Laawus Rood jettee qayyaamtu hoggaa ta'u, Ameerikaan ammoo Operation IPAC Farii jechuudhaan yaamti. Ergaan inni guddaan haleellaa qindoomina qabu kan kaayyoo ifaaf keessaa qabu kun
hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei dhabamsiisuu hoggaa ta'u misaa'ilonni kunneen akka tasaa odoo hin taane naannolee dho'isaa fi eegumsa guddaa qaban Teheraan irratti xiyyeeffatanii turan. Keessumattuu mooraa hoogganaa olaanaa kan Yuunivarsiitii Istireet Jaamurii fi Paaster Istireet irratti argamu hoggaa ta'u wirtuun aleellaa kana kaayyoo ijeessoo ture. Naannoon kun dahannoo onnee mootummaa Iraan hoggaa ta'u aleellaan kun mooraa kana guutumatti kan barbadeesse ta'uun qondaaltonni Iraan jalqaba irratti waraanni Israa'el hoogganaa kana kan ajjeese haalaniiti jiru. Amma garuu hoogganaan olaanaan aleellaa kanaan ajjeefamuu isaa ifatti mirkaneessaniiti jiru. Oduu gaddisiisaa ta'e kun guutumatti naannicha marsaa wal dhabdee kanaan dura hin eegamnee fi haala sodaachisaa keessa kan galche hoggaa ta'u aleellaa kana keessatti wanti baay'ee nama dinqu tooftaa karoorfattoonni waraanaa itti fayyadaman ta'uu isaati. Innis Ameerikaa fi Israa'el misaa'ilota doonii bishaan jalaa, doonii eeyduu fi doonii boombii isteezi raadar jalatti miliqan hoggaa ta'u inni biraa immoo misaa'ilonni kun guutumaan guututti bakka adda addaatii fi yeroo adda addaatti kan furgifaman ta'uudhaan yeroo xiyyaaronni waraanaa Israa'el boombii isaanii gad darbanitti misaa'ilonni biroo wirtuuwwan niikularaa fi indaastirii barbaachisoo magaalota Kharaaj, Qoom, Harmeeshaanii fi Ifsaan keessatti argaman irratti bu'aniiti jiru. Aleellaan sekendii muraasaaf fudhatame kun sirna Iraan saffisaa fi tasa kufaatii fiduuf kan itti fayyadame hoggaa ta'u deebiin isaa sababni isaatis teeknooloojii waraanaa addaa Ameerikaan guutumatti olaanaa waan ta'eef Ameerikaa fi Israa'el waraana teeknooloojii fi elektirooniksii akkasumas saayibariitiin aleellaa kana kan jalqaban ta'uun injifannoo guddaa Iraan irratti galmeessuun ibsame. Niitoorkiin haawaarraa hanga lafaatti diriiruu fayyadamuudhaan suuraa sobaa gara iskiriinii raadaraa Iraan irratti argamaniiti jiru. Sanbooda xiyyaaronni xiqqoon haala gowwoomsaa agarsiisan dhibbaan lakkaaman qilleensa irratti furgifamuudhaan diroonota kana iskiriinii raadara isaanii irratti yeroo argan loltoonni Iraan immoo xiyyaaronni waraanaa gurguddoon itti dhiyaachaa jiru jedhanii yaaduu isaaniitiin kan shawwataman ta'uun ibsame. Xiyyeeffannoon isaanii gara biraatti waan deebi'eef xiyyaaronni waraanaa ammayyaa Ameerikaa fi Israa'el guutumatti odoo hin beekamin naannoo qilleensaa keessa seenuudhaan humna ittisaa Iraan barbadeessuu danda'e. Xiyyaaronni Israa'el naannoo qilleensaa Iraan ga'uudhaaf kiiloomeetira 1,500 hanga 2,000 bararuudhaan biyyoota ollaa Sooriyaa, Joordaanii fi Iraaq keessa dabree Israa'el Iraan hareereeti jira. Aleellaan kun marsaa gurguddoo sadiitti kan qoodamu hoggaa ta'u inni jalqabaa jaamsuu yookaan dalqa jalqabaatiin kan dhufe aleellaan kun jalqaba misaa'ila kiruuzii Toomaak kan diroonii irraa furgifame malee xiyyaara nama qabuun akka hin ta'in ibsameeti jira. Misaa'ilonni Ameerikaa fi Israa'el darbachaa turan eega humna ittisaa qilleensaa Iraan cabsaniin booda xiyyaaronni boombii B2 raadara jala miliqanii buufata niikularaa fagoo rukutanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun xiyyaaronni boombii F-15 boombii kiiloo 60 lakkaa'amuu fayyadamuudhaan meeshaalee misaa'ilaa socho'an Iraan barbadeessuu danda'e. Dhumarratti xiyyaaronni xiyyaara fe'umsaa irraa dhufan iddoowwan raadaraa fi dhaabbilee oomisha waraanaa hafan barbadeessuun duula kana xumuranii jiraachuun ibsame. Ittisa qilleensaa Iraan akka malee miidhamullee biyyattiin dandeettii misaa'ilaa guddaa waan qabduuf haloo kana akka bahuu dandeessu himteeti jirti. Maqaa koordii Operation True Promise jedhamuun moggaafameen aleellaa misaa'ilaa guddaa Teel Aviivii fi Yerusaalem irratti kan batte hoggaa ta'u buufata waraanaa Ameerikaa, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Bahareen keessaa qabdu daaraa godhaa jiraachuun mul'ate. Kuweet naannoo qilleensaa isii cufuu isiitiin naannoo galoo galaanaa guututti wallabdii cimaa keessa jiraachuun mul'ate. Aleellaan hamaan kun waraanni ammayyaa hangam teeknooloojiin basaasaa fi lola elektirooniksii irratti akka hirkatu ifatti kan agarsiise yoo ta'u ajjechaa hoogganaa olaanaa Iraan mirkanaa'uu fi deebii ariifataa biyyattii irraa kennamuun waraanni kun boqonnaawwan hin mul'anne hedduu akka qabuu fi naannichi kallattii hamaa ta'etti geessuu akka danda'u ifatti agarsiisee jiraachuun mul'ate. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo yeroo kanaaf qabnu kanan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.